السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جالتم توتا في كبجم توتا ماتي كوتي أكم جرتني أنا فياكي الحمد لله رب العالمين. هرا واي سيدو بارتي ميك بارتي مالك أبو جرا جري سني فيديو فيجرا إرجع يومن ديمي سلامين باي تقرأ كسر جرا سيدون ijoollee tokko viidiyoo Saidoo jirratti yeroo argu leenca keenya Said korma keenya Said bakka jirangoota keenya Said Allah goota keessan Said leenca keessan Said maashaallah wayya sawko bakka namni ko nama ajaa'iba wallahi laazim Saidoomti kun dhuguma etuma dhugaa qabaatee haga kana madrasi inni ijoolleessa alaamaaf insocho anjiru Saidoon ijoolleessa argachuuf miti ijoolleessaaf jaartiisa argachuuf miti maaltu paaspoortii fuusisu isaa qate amma salaami paaspoortii jetteeti bakka sumiyaan jirtu nagarsiisti moo maraattee nagarsiistu tolu ta'eeyu amma ndoom dubbiitti cimse amma ndoom akka yeroo ayyuuf qalabati hidheeyu akkanatti aarree jette sumiyaan yeroo paaspoortii salaamii yeroo fudhate akka haga kanallee naarree jette baay'ee tokko dubbatti turte sumiyaan Saidooni dhuguma tabaqqaluma akkas ta'a malee torooraata malee dhuguma jaartii isaa kanas ilmoo isaa kanas argachuuf miti itoo dhuguma argachuu barbaade paaspoortiin dalaa maaltu yaachisiise tokko isheen ona kakachiisaa karaa barbaadden jette maaliif hin kakachiisne lama tammoo ishee fudhatanii yoo inni qulqulluu ta'e beekta salaamuma kana fudhatanii gibbii sana keessatti innis birrii isa caalaan qabdu salaam jechuudha birrii kenneefi jara sanaaf birriitiin akka isaanii afaan isaanii cufanii taasisteettaa jedhe himmaa salaamitiin jechuudha warruma gibbii haadha mucaa sanaa innillee birrii laate maa hin baasne namni waa balleessaa sana oksuuf jecha wanta hin fanaqqallee hin qabu wanta intuqnee bakka jiramti wanta maal siniin jedha hin galagalchine hin qabu amma Saidoon akkasi namni sobu kakkatas oduu baay'isas mikinaata baay'isas dubbii baay'isas akka Saidoo kana bakka ifaaf ifatti Saidoo kana jechuu abaatu iyyuu malee rakkina guddaa qaba dhugaa dubbachuuf na etoo waan barbaadde jaalalli ayyuu akkasuma raachee etoo waan barbaadde ta'e kan dur biyya ormaa keessatti waliin dabarsanii haadha ijoollee isaa fi jaartii isaa akkas gochuu hin qabu baay'ee tokko Saidoon nama yaraa ta'uusaa kan hin bare gaafa ayyuu ta'u fuudhee ganaa ta'u fuudhiin qabbachiisee nikaa bifa addaatiin godhee sargi bifa addaatiin godhe sana gaafasuma mucaan kun mucaa nama gaarii kan taane hin bare na akkasii warri komentii jagna keenya ambassaa keenya maaloo keenya warri jettan ambassaa keessan Saidoon dubartiitiin inni poolisiitti waame dubartiidha malee dhiira miti dubartiin dubartiif malee dhiirri dubartiif poolisiif waamuun paaspoortii jalaa fuudhuun akka biyya ormaa keessatti akkana rakkisuun an dhiira natti fakkaatu lammata Saidoon maal of abdataa birrii isaa of abdataa waan namoota achi keessaa birrii laatee shortoota waan akkanaa waan beekumsa qabuuf kana fa'aa abdata kanaaf inni akkas godhu kanaaf ani Saidoo hamaasaallee hin barbaadu garuu yaada sirriirra jiru deemsa sirriirra jiru dhuguma maraatiin ayyuutu itti darbe ta'ee hin beeku irra caalatti immoo viidiyoo wayii tokko argee viidiyoo inni
ajjiif caaltuu walitti araarsuuf jedhee ajjiitiin kaameraa oksee waraabe tokko ajjii maal jedhee jaartiin isaa lammaffaa kuni aan waan isheenatti goote hin beeku yeroo ishee bira gahu waan dubba'us hin beeku jalaallee malti tokko hin deebisu jedhe. Aboo kun nagaa miti waasitti gooteetti mana ishee keessa geessinaa jedhe Sayidoon. Ufiyyuu hin deemne gaafa asiin mana ishee keessa geessina jedhanoo lakkina fayyaa kooti ufii jaalannu innis hajjiirra addaa miti bar Sayidoof hajjiin tokkuma hiriyyaadha miti. Isa raayyuu gargar miti mana ishee keessa geessinaa jedha. Ana akka yaada kootatis hajjiinis itoo mana ishee kaa deemtanii irra filadha. Hajjii gorsuu keerraa lamaan keessaniyyuu itoo mana ishee kaa deemtanii qulqullooftanii irra caalaan filadha. Hin beeku Allahu a'lam rabbitu beeka keessa namaa. Kanaafuu Sayidoo xiqqoo keessa baate beekumsan qabaa birriin qabaa nama beekaa nama bituu danda'a jettee xiqqoo ishee miidhaa jirtaadha ijoollee kee. Ijoolluma kee kan akka seeraan hin guddisne taasisaa jirtaa ati Sumiyaatiin. Tigalee akkuma isheen ijoollee kee kana seeraan akka isheen guddistu hin guddisne taasisaa jirta hojiin kan kee jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko dogoggoraa jirta wallaahi. Ati obboleettiin keessa gadi baatee dubbattee akka obboleettii eegoo keetiin dhageessu haatumti kee maalumaaf calliste. Ati maraattee tapha qabaa jiru akkam waan calliste. Ati nama haadha akki dhibba beekamtaa nama haadhaaf illee gadi jedhu natti fakkaattu. Nama dubartii akkasumii tanii natti fakkaattu. Nama gaariidha Sayidoo nama gaariidha inni jedhamaa turte waan Sumiyaan nama gaarii taateef ati gaarii taate. Shufii Ayyuu bira deemtee akka maal taate Sumiyaa biratti ati nama gaariidha. Ayyuu faan erga jiraachuu jalqabdee immoo ati nama addaati. Kanaafiyyuu duras amalli kee amala yaraati. Garuu erga Sumiyaatiin ol faana jiraattee amalli kee amala bareedaa ta'e gaafa Sumiyaarraa adda baatu immoo amala Ayyuu qabattee jirta. Kanaaf Sayidoo ijoollee keef yaadii haadha manaa keef yaadii gocha ummati gochaa jirtu kanarraa deebii gochi kun sin baasu haadha manaa keef ijoollee kee sin argamsiisisu. Kanaafiyyuu deebii obboleessa kiyyaan sin jedhaa ergaa kiyya kun.